meeshaan gadi bu'ee rakasee jechuudha. Tolumaa jiru waliin caalu. Meeshaa bituun akkuma itti fufetti jira. Baay'ee nama ajaa'iba. Meeshaa kwaalitii baay'ee babbareedaa isin gatii isaa achitti sodaatanii yeroo bituufattan baay'ee gadi buusan. Sababiin isaa maal beektu gizeen kun gannaa bokkaan roobaa jira. Namni meeshaan bitu jechuudha. Isa dur fidantu irkaan dhumne jechuudha. Akkas na gaaziillee namni dhannee gaazii binnee fi namni dhufe gaaziillee nurkaa fudhate waa baay'ee bitamaa jira. Ashamaa shiniinillee gosa duriirraa gosuma biraa keessoo isaa bichaa wal caalaa kan durii keessoon isaa bifa warqii wayitii kun immoo adii ta'ee dhufe keessoon isaa bifa warqiin sun hin jiru hin argamu. Eeleen koollee kunoo yeroo baay'ee biddeen baastii namoonni baay'eenis ajajattaniitu. Namoonni sanyii eelee kanaa bitatan hundumtu qabbaneeffattanii akka jiraachaa jirtan shakkii hin qabu. Maatiifis ta'e ofii keessaniifis bitadha. Wallahi isa gugguufanii tolchanii gugguufanii bilitti bobeessan gugguufanii itti naqan sana cinqillaatiirra eeleen kun baay'ee murtiidha. Meeshaa baay'ee as keessatti argattu jechuudha. Meeshaa bitadhu namaan jedhu lakkoofsa kiyyaa asirra jira na dubbisa Jimma keessaa bakka barbaadan isiniif geessa jechuudha. Nagaan dagannee akkam jirtan habiibooche. Dhugaa isiniin jechuufi wallahi meeshaalee baay'ee babbareedaa oriijinaalii jira. Arabootumtiyyuu meeshaa baay'ee babbareedaa akkana biyya isaaniitti hin argan. Wallahi meeshaan biyya keenya nalaali namaan jedha. Kanaaf egaa warroonni bitachaa jirtanis bitachaa jirtu. Warroonni immoo ganaa bitachuuf niyyaa qabdanis xiqqoo ishee ganna kana wayya waan ta'eef amma bitadhaa isiniin jedha. Qodaanii kan nyaata ho'aa keessa sii tursiisu kun immoo aynata meeqaan dhufa wallahi guyyaarra baqa waan nama mararu qofa waan baay'ee takka nama hawwatu jookii kanaaf burcuqqoo kana immoo wayyoo argitaniittu rabbi jedhaate kuno jaansaa wal duukaa akkasitti jechuudha. Baay'ee tokko wareedaadha. Qodaan guyyaarra jijjiiramaa oola biyya keenya keessatti. Akkuma guyyaarra jijjiiramaa oolu xiqqoo ishee yeroo gannaa kana gadi bu'e malee yeroo hundumaa meeshaan hin dabala. Warri ji'a 2-3 dura bittanii fi warri amma bittanii tokko hin jedhu maaliif akkasii habiibooche distiin kun distii istoofiiti jechuudha. Kan ibiddaa osoo hin taane. Distiin kun distii istoofii irratti fayyadamuu dandeessanidha. Nyaata ho'isuuf bilcheessuuf akkasitti istoofii irratti gaafa hojjetan bifa isaan jijjiiramu biiffee keessatti deebistanii kaachuu dandeessu miidhaginaa fi kana jechuudha. Zerbisii kan ammoo maashaallah kunoo sadan ishee kan burcuqqoo kan jookii mana baqa sadan ishee wal duukaa baatee jirti maal takkarra kaamonattu gaaffiidha. Qodaan fandishaa moqaata wayii badee ture reefuu arga jechuudha. Wallahi bituuf baay'een barbaadaa ture. Meeshaan bitee manatti galees ni jira. Meeshaalee kana keessa meeshaa baay'ee babbareedaa jira. Suuteedha ilaalaa iskiriinshoot godhaa ergaa yoo iskiriinshootii barbaadan jechuudha. Yoo immoo iskiriinshootii hin barbaanne akkuma feetanitti baqa sheernitti godhaa hin bitamaa isiniin jechuu barbaada. Iskiriinshootii gochuun baay'ee salphaadha. Shiniin kuni shinii manatti namni yeroo baay'ee yeroo naa jechatu meeshaa sanyii kana baluuf bitte sanyii isaa agarsiisaa turte naan jedhanii jechuudha. Shinii kana fakkaatu wayii kan keessoon isaa bifa warqii ta'e mucaa wayiif biteen ture. Ijoolleen nama 2-3 sanyii shinii kana ajajatanii garuu rabbii jedhaati waanuma yuutuub irratti viidiyoo meeshaa waraabuu na jibbisiisee hin beeku wallahi. Cirfaa mamaankaa jettan sun cirfaa mamaankaadha. Na sadan isaati jechuudha. 2 ol fakkaataa xiqqaaf guddaadha. Tokko immoo xiqqoo isarraa adda jechuudha. Asitti immoo gaa kun inqulaaliittiin godhuu shorbaattiin godhuu defeensi nutti agarsiisaa kan ammoo faashiniin ishee dhedhaabassaa itti naqxee nyaata irratti ta'u buna irratti ta'u akkasii jechuudha. Kan ammoo sukkaaratu itti naqama jechuudha. Sukkaara keessoo maankaa of keessaa qabdi. Innaa qubaan gadi qabdan ofiinuu banamti. Maashaallah tabaarakallaa birimtaa jiraatu malee Itoophiyaa keessa wannumti hin jirre hin jiru. Meeshaanis baay'ee nama marara. Saaniin fandishaa kun immoo baay'een barbaadaa ture. Xiqqoo ishee malee inni guddaan kun hin jiru ture.
እና maankaa shookaa fi kan nyaataa lama jechuudha. Asitti 12 kun immoo maxabashaa kan mixaaxii kan bunnetti akaamtu yoo barbaadan qixxaatti qixxaatu kun immoo joogii bishaaniiti akkuma beektanii kunoo bakka kanarra saamunaa akaama amma faashiniinsa yeroo foon haa ta'u waan tokko nyaattee jette saamunaan achumarra kaatama harkatti hin baatamu faashiniinsa kanaaf ba'e sufuraan kun immoo wallaahi baay'ee tokko sufuraan mirqiidha. Baraawwan tokko hin ta'u jechuudha. Innas daf sufuraan hin miicamu yeroo irratti nyaatamu achumaan xaragama. Baay'ee tokko bareedaadha. Sufuraan gosa baay'ee jira. Kan mana 500 800 mana akkasii keessa kan bitu jira. Garuu ji'a 2-3 sin fayyadu. Achumaan faayidaa dhabdi jechuudha. Kanaaf yoo bishaan ifaatti namni akka tokko tattaati. Kana wallahi ilaa umurii ofii itti fayyadaman inshallah yeroo bitatan waanuma bareedaa bitachuu wayyaa. Meeshaa obboleettiin keenya tokko algaa fi qumsaaxinii uffata ajajattee meeshaa baay'ee hin barbaanne kanuma naa biti jetteeni shinii fi kan maaliidhaan kabukootti geessanii kana baqa waanuma kana naa ajajatte jechuudha. Yeroo baay'ee meeshaa mool fakkaataan bitaa meeshuma nama tokkoof bitee namni biraas naa ajajata. Itti tola naaf fakkaata namattis inna haala kanaan kana fakkaata isiniin jechuu barbaada. Algaa qumsaaxinii minamina warri ajajachaa jirtanis ajajadhaa isiniin jedha. Kanan immoo meeshaan baay'ee gadi bu'eera isiniin jedhe. Dhuguma baay'ee gadi bu'e baay'ee rakkasee tolaajii waliin caalu yoo isiniin jedhame dhugaa isinitti fakkaata. Garuu akkas jechuun kan qoqqoosaadha wallahi garuu meeshaa bareedaa birrii baastee yoo bitattee meeshaan yoo keessee dhala keetti darbaa akkas gaazii kanaafaa jechuudha. Namoonni namaafis ta'e ofiifis bitachuu barbaadanii yeroo baay'een argamu ture wallahi barbaacha meeqaan argama gaaziin kun gara torbee 2 olii barbaannee dhabnee ani jaarsa kiyyaa wajjin guyyaa tokko osuma deemnu rabbirra nu baasee namni baay'een hin argatu jechuudha. Nutti dawwalee gaazii sana yaa bittan nu geessaa jira. Innaa algaan qumsaaxiniin biiffeen kan ajajamaa jiru immoo kana fakkaata kan afees jira kan ijoollee na biraa qabanii gaafumaan baasee fi manaan ga'eef isinii waraabaa isiniin jedha inshallah. Akkasii habiboche dhugaa dubbachuuf meeshaan baay'ee gadi bu'e yeroo isiniin jedhu baay'ee illee gadi bu'ee tasaa osoo hin taane garuu xiqqoo sheegganna kana wayyaa isaanoo meeshaa tokko yeroo gaafattee dhabdee amma birraa miti namni baay'ee meeshaan bitu kanaaf fiduu dhabne kan jedhantu jiru. Maaliif yeroo birraa inni baadiyyaas inni katamaas hundumtuu meeshaa bita jechuudha. Inna akkasii habiboche kana fakkaata. Video ke like, share, subscribe godha. Adara namni video ke haga dhumaa dhaggeeffatan osoo hin qophaa'in osoo hin murteessin dhuftanii saganaa bultii 14 bultii 20 zim jettanii nama naafsisina. Ani namni yeroo tokko waa dubbatee wajjin haasa'ee waan sana gochuuf murtoo hin qabu yoo ta'e lammaffaa gaafa inni dubbisu deebisee dubbisuu dhiisuu